dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaa nageenyi keenya kan onnarraa maddee bakkuma jirtanitti sinaa ga'u. Akkuma beekamu guyyaa har'aa waa'ee dhimma ijoollee Saudi Arabiyaati. Dhimmi ijoollee Saudi Arabiyaa keessumaanuu yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarratti waan baay'ee dubbatamaatis jira, waan baay'een immoo jedhamaatis jira. Yoo kana jedhu namoonni keessumaanuyyuu Saudi Arabiyaa keessa jirtan yookiin immoo ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jiran rakkoo hamaa fi akkuma kanaan dararaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun isaa beekamaadha. Haa ta'u ijoollee Saudi Arabiyaa yeroo ammaa ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiran rakkoon hamaan kan irra gahaa jiruu fi rakkoo hamaa kan yeroo ammaa kana keessumaanuyyuu mana hidhaa keessatti kan dabarsaa jiran nu hunda keenyaafuu waan ijaan arginuu fi waan gurraan dhageenyu. Namoonni hedduun garuu fala kanaaf yookiin falli waan kana akkamitti dhufa jechuun hedduun namaa iyyaatis jirtan. Mana hidhaa keessa jiranii fi lubbuu keessa jiran. Namoota hedduu ammoo Facebook irratti as bahanii iyyanii fi waan hiikkaa hin qabne afaaniin dubbadhee waan furmaata hin qabneen hiikkaa hin qabu. Kanaaf ammoo furmaanni jiru maalidha? Tokko hayyoonni Oromoo bakka jirruuf bakka jirtanii yoo dhaabbata mirga dhala namaatiif dhaabbatetti waan kana gabaasuu dandeenya. Dhaabbata UNHCR biyyoota Europe, Ameerikaa, biyyoota iyyuttis jirra. Gaafa kana ammoo eenyutti iyyinee ammoo maaltu ta'ama yookiin ammoo falli ijoollee kanaa dhufuu danda'u maalidha jennee tilmaamuun akkaan gaariidha. Yoo kana jedhu nama tokkoof yookiin nama lamaaf qofa jechaan jiru. Akkuma guutuu keenyaatti wanti iyyinu kun hangam dhageettii godhate yookiin ammoo hangam furmaata ijoollee tanaaf ta'a. Furmaanni ijoollee tanaa ammoo maal ta'uu qaba? Ijoolleen kun yoo maal ta'an fala argatu jennee yaaduun akkaan gaariidha. Falli ijoollee tanaa iyyinee yookiin ammoo sooshaal miidiyaa hawaasummaa yookiin Facebook irratti iyyinee miidiyaa gargaraa irratti iyyamee falli ijoollee tanaa dhufuu ni danda'a waan jennee yaaduun akkaan murteessaadha. Tokko akka nama tokkootti ijoollee tanaaf ani maal gochuu danda'a? Lama akka hayyootaatti hayyoonni maal gochuu danda'an? Sadii akka baqataa biyya ormaa keessa jirrutti namni biyya ormaa keessa jiru yookiin baqatee biyya ormaa keessa jirru ijoollee tanaaf fala akkamii buusuu dandeenya, maal godhuu dandeenya jennee akkaan beekuun murteessaadha. Callisnee sooshaal miidiyaa hawaasummaa nuti harkaa qabnu yookiin ammoo Facebook yookiin ammoo kallattii qabnu yoo iyyine falli ammoo hangamtu dhufa. Falli ijoollee kanaa dhufu hoo maalidha jennee beekuun akkaan gaariidha. Kana yoo isiniin jedhu tokkoffaa waan iyyinuuf san beekuu qabna. Waan iyyinuuf tokko kan ittiin beennu ijoolleen sun miidhamuu isaaniiti. Garuu wanti nu iyyinuuf kun yookiin wanti nuti itti iyyinu kun faloo argataayi. Furmaata ijoollee tanaa ta'aayi. Iyyinee iyyuu qofa ta'aayi. Moo iyya keenya kanaan addunyaanis nu dhageessee akka addunyaan nu dhageettutti ammoo tarkaanfii fudhachaa jirra jennee beekuun akkaan gaariidha. Yoo kana jedhu hayyoonni akka nama tokkootti yookiin akka saba Oromootti waan godhuu qabu beekuu yoo danda'e. Nama dhuunfaa yookiin ammoo hawaasni Oromoo bal'aan maal godhuu akka danda'u yoo beeke qofaadha. Yookiin quuqama ijoollee kanaatiif qofa gabba'ee sooshaal miidiyaa harkaa qabuun yookiin ammoo feesbuukaan iyyee fi furmaanni hin dhufaa miti jechuudha. Oromoon gaafa mammaattu shimbiraaf lubbuu ijoolleef taphaa shimbiraaf lubbuu jedhan ijoollee Suudii mana hidhaa keessa jiranii fi lubbuu keessa jiran. Namoota hedduu ammoo Facebook irratti as bahanii iyyanii fi waan hiikkaa hin qabne afaaniin dubbadhee waan furmaata hin qabneen hiikkaa hin qabu. Kanaaf ammoo furmaanni jiru maalidha? Tokko hayyoonni Oromoo bakka jirruuf bakka jirtanii yoo dhaabbata mirga dhala namaatiif dhaabbatetti waan kana gabaasuu dandeenya. Dhaabbata UNHCR biyyoota Europe, Ameerikaa, biyyoota hedduu keessa jiru hundatti hiriirri kun ta'amee miidhaan ijoollee kanarra jiru gabaafamee suuraalee fi akkuma kanaan viidiyoolee jiru hundaan ragaa qabatamaa wajjin yoo karaa UNHCR seene ijoollee kanaaf falli dhufuu danda'a. Lama qeerroon biyya keessaatii fi hayyoonni biyya keessaa mootummaa biyya keessaatti dhiibbaa gochuun dirqama. Yoo kana jedhu hayyoonni Oromoo keessumaan paartileen Oromoo
hundi yeroon amma biyya san bulchuu yoo barbaadan mootummaan biyya san bulchuu lafa bulchuuf osoo hin taane nama bulchuuf bakka namni hin jirretti lafa bulchuun yookiin lafti sun Oromiyaas hin taatu biyyallee hin taatu jechuudha. Lammii jiru fixaa kan biraani bulcha jechuun abjuu osoo hin rafin abjatanii jechuudha. Kanaaf mootummaa biyyaattis qeerroon biyyaa akka qeerrootti akka hawaasa Oromoo biyya keessa jirutti waan kanatti yoo fuulleeffannee yookiin immoo waan kana yoo gochuu dandeenye qofa fallee ijoollee kanaa dhufaa jechuudha. Sadii baqataan biyya ormaa keessa jiru biyya kamurraayyuu akka nama tokkootti hiriira mootummoota addunyaa irratti biyya jiru hundaa yoo yeroo tokko bahe dhaadannoo tokkoon bahe jecha tokkoon dubbate wanti kun dhageettii mootummoota addunyaatiifis dhaabbata mirga dhala namaatiifis kan mirkanaa'uu yookiin itti gahuu danda'u jechuudha. Kana yoo jedhu mirga biraa falmachuu osoo hin taane ijoolleen sun tokko karaa biyyaatti akka deebi'an mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa akka itti godhanii fi lama mootummaan Itoophiyaa hin galfadhu yoo jedhe akka dhaabbata mirga dhala ilma namaatti UNHCR'n biyya sanirraa biyya sadaffaatti ijoollee san baasuu danda'uu qabaa jechuudha. Yoo ijoollee kana UNHCR'n biyya irraa yookiin biyya sanirraa fuudhee iddoo qubannaa kaambii isaa ta'uu biyyoota baqataa barbaadanitti galchuu danda'e falli ijoollee kana dhufee jedhama. Iyyi keenya nuti gabbaanee iyyi kun hunduu fala godhatee jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Yookiin mootummaan addunyaa yookiin mootummaan Ameerikaas haa ta'u mootummaan idila addunyaa hundi dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatti godhee ijoollee kana galchuu danda'a. Ijoollee kana galchuuf ammoo mootummaan Itoophiyaa akkuma beekamu Jilli Abiy Ahmad erga yookiin Ahmad Shideetiin biyya Saudi Arabiyaa deeme wantoonni inni gaafatan keessaa keessumaaniyyuu keessoodhaan wanti nu gahee ijoollee san isinirraa galchina galchuun ammoo waan ittiin qobsiifnu hin qabnu waan ittiin qobsiifnu nu kennaa jechuu irratti akka wallabantu dhagaamaa jira dhagaatis jira. Sababa kanaaf ammoo kun mootummaa biyya Saudi Arabiyaa aarsee akka bakka sanii yookiin ammoo walgahii addaan citee addaan kaantu himamaa jira. Kanaaf ammoo falli jiru mootummaa biyya saniitiif maalidha? Tokko mootummaan biyya Itoophiyaadhaa ijoollee kana kara biyyaatti yoo deebise falli dhufe iyyi nuti iyyaa jirru iyyi sooshaal miidiyaa irratti iyyinu faloo argatee jechuudha. Yookiin akka nama tokkotti sa'aatii barbaade gabbahee iyyee sa'aatii barbaade gabbahee bohee sa'aatii barbaade gabbahee waan fedhe dubbadhee ijoollee Suudiitiif fala osoo hin taane gubaa ta'aa jechuudha. Tokko ijoolleen Saudi Arabiyaa jiran ammaa kana mana hidhaa san keessa viidiyoo waraabaa jiran kana dhokatanii silkii yookiin ammoo dhossanii kan kaameraa dhokatanii waraabaa jiran. Garuu gaafa ammoo viidiyoon kun bahee argan mootummaan yookiin ammoo sekuriitiin biyya Saudi Arabiyaatiif yookiin isaan eegan ijoollee kana irratti yeroo fi yeroo keessatti bilbila irraa fudhatuu fi dhiibbaa garagaraa irratti godhaa jiran. Kanaaf nuti gabbaanee soshaalii kennaan qofa iyyuu osoo hin taane falli ijoollee kana godhuu qabnu maali? Akka hayyuutti maal godhuu qabna? Akka qeerrootti maal godhuu qabna? Akka hawaasattoo maal godhuu dandeenya jennee yoo irratti fookas goonee hojjanne qofa falli ijoollee Saudi Arabiyaatii dhufa jedheetii yaada. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaarraa kanuma fakkaata. Sagantaa keenya biraa keessatti kan walitti deemnu ta'a. Ana ammoo kanan gammaatti si wajjin ture Riyaad Bashir. OMT jechuun yoo barreessitan ni argattan. Kanaaf ammoo garanumaan ammoo karaa fuula Facebook keenyaatii fi karaa YouTube channelii keenyaatiis kallattii hundaanuu keessumaaniyyuu uummata Oromootiif uummanni Oromoo yeroo ammaa kana erkoo walii ta'uu qaba, sagalee walii ta'uu qaba. Sagalee yoo jedhamu kallattii furmaata qabuun yookiin gabbaanee iyyenee qofa furmaata waan ta'uu hin fakkaatu waliif haa tumsinu waan jedhu qaba. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.